guyyaa walitti isin finnu nu yaamtanii dachii rabbii dhiichifnee waliin geenye gartee asirratti dallane ani kafreewu hay guyyaa facaaftan ammoo homootee san facaaftan akkaatiin kafarree maashee shalataan guyyaa walitti isin finnu nu yaamtanii dachii rabbii dhiichifnee waliin geenye guyyaa facaaftan ammoo homootee san facaaftan kitaaba akkanaa bakka baratanii dheeytanii beeku yoo waan akkuma hoqumatee isan fuudhaa kophatee isan diigaa firri waliin cabee baddaa gammoojjii namni Ameerikaa irraa tikeeta muratee duniyaa guutuudhaa dhufee waan tokko jaaruudhaaf jaaree diigamee immoo manuma taa'ee dhaga'e jiru wanni sun bara hin taane bar jechuudha maal jechuudha aaliin laaltee oollan laalee firri laalee jaarsi laalee wanni lamaantu wajji deemuun dandeessurra wayita gayan qaawa ittiin bayan rabbiin godhetu amma si galee qaawni qaawa sani malee waan ganamaa galgala namni ittiin taphatuumi waan waliin sodaachisan illee miti jaarsi filima irratti arganii fi jaarsi mana jiru adda adda lafatti gadi hin buusin haasan achuma radhiisa nama tokko haa filima irratti intala takkaaf hufee qabu yoo qabbana ta'e jaakeeta ufii baaseetti uwwisee ufii qabbana keessa deemu noolaan namni kana wal gargaara yoo jettee lafa gabbuufte kijiba bartuun filimaa bar amma sigalee filimaa siin jeesun filima yoo bultii fakkeessine finnee jaarsi suura irratti garre sun lafa jiraachuu dhabuutu mala namtichi akkas dalage sun inni nuu lafatti akkasii jiru bultii teenya wanni laaqe tokko soosaal miidiyaa waan jaallu namni tokko irra guddoo yeroo isaa bakkitti inni itti fixu waan goraa goroo kanarra fixu ijoollee biratti isii miti jaartii biratti isii miti nyaatallee quban qabu dhugaatii quban qabu hirriiba quban qabu maraataa taanee booji'amnee wanni biroo nu bittee miila xiqqaa as deemu ammallee wanni jiru rakkoon cimaan bultiidha amma kan sooshaal miidiyaa miila nama gurguddaa kanallee laalchisuu haa baatu miilli xiqqaan namni xiyyeeffannaa maatii isaa dhiisee waan birootti xiyyeeffannaa kuni hinaaffaa akkasiiti hinaaffaa bakka hin qabne hin hinaafina hinaaffaa waa lama qofa wanni nuti ifaa bilisa feenu si cinaa dhaabbannee waan ati yaaddee olillee akkasii goonutti waa lama qofa wanni nuti sirraa barbaadu mixiyyootana hiiktee moo hin hiikne tokko lammaffaa manni maqaa keetiin galmaa'ee jira moo maqaa isiitiin galmaa'ee jira waanuma lamaan kan ifa nuu godhi tasanii achi nutu irra gabbuudhee guyyaa irraa irraa fiigama animiyyoo yoo fiitan ammaa naniiqa sheekka yaammadha hiikuun nan danda'a tattaniiqaadha nan dhibu tammanaadha lafas addatti bitadhe manas addatti waan kiyyaanan ijaarradhe ani akka nama kaanititti maallaqa naa Hamzaa Shibbuusi gadiin bu'a. Hamzaa Shibbuusi bakka. Angas naa godhi jedheenillee hin beeku dhiifama jechuu barbaadeet yookaan waan kana naa godhi yookiin na gargaarii innis jedheenisillee hin beeku waan ta'eef mana ani ijoolluma xiyyaatiittu naa gadi dhaabe waan ta'eef sun hundinuu maqaa kiyyaan jira ishii dura lafa immoo ishii durattan godhatu. Nahas raasi maal taata nahas raasi aniin kun yoo nahas raasi aniin kun nama ajandaan itti taphatananii miti. Wabillahi alaikum waan nan qaata harka keessaa fudhee keessaa gale hinaa soina. Baay'ee gallakkaa akkaawwantii kanaa ergi amma kana qarshii kuma dhibba sii galcha amma gallakkaa takka sadeenin ni haa gallakkaa qarshii kuma dhibba amma sii galcha osoo asirra taa'uu siida sii erga amma gallakkaa ni haa isiirra. Dhaggeeffadhu as jala ji'urtii miti yoo haa dhageessu taate ani boonii hiikuu ishiidhaa ishummaanuu ede sagalee qabeetiin ture. Yoo lamuu irra deebi'a kajettan taatan irra deebi'a ammoo garuu nikaa yeroo lama kaji amtu kun hin jirtu ani immoo eda hiikuu ishiidhaatu hunoo ishii ol baasaa jalatti hima yookiin immoo sagalee isin dhaggeeffachiisa as keessaa beeku maaliif jennaan hanqaatan jala muree sarare. Irraa buusi bakka akkas taatu hawaasuma kanarratti hawaasa dhageessisi ragaa siifaa ta'uu dhiifama guddaa wajjin na dhaggeeffadhaa dhiifama guddaa obboleewwan kiyya qaalii warra ol beeknu warras keessa jirru nama amantaa miti garuu haqa tokko isinitti himuun barbaada maa inni haqi jiru beektu ijoollee namni kun wal jaallatuumi dhabaami rakkoo maallaqaatiimi Hamza maallaqan galchiifoo barbaadde hin kenninaaf. Rakkoo maallaqaan gara isaatiin malee gara isiitiin jaalalaatu jira
waan hin jedhu qaba dhaggeeffadhu maal jechuun barbaade beektaa bakka siin hin jiretti siin ta'uu lammaffaa ani immoo shakkii guddaan qaba silallee keessaan asitti maafa inni nama kuma 11 biratti asitti ijoolleen booda walitti deebi'u. Yoo gara sanitti akka olaal waan kana wanta kasii afaan dubbadde dhiifama naa godhe yoo gara sanitti xiqqishoo akkana girrigirrii goone karaa kanaa wanni buqqifnee waliin galla jaan nuu himaa firaankii ta'e sanirra ammaa karaan kanuma ammumarraa isin dhaabbana gara sanitti. Kana yoo ta'e hin dirqisiisinaa waan inni barbaadu goonee fi itti adeebi'uu barbaade. Tokkoffaa kun bultii isaati bultii isaa immoo waan barbaade haa murteeffatu. Ishi amma wannoo goona kaa ayyee warri gaaffira jirtanillee warri kana jala kana jirtanillee. Dhimma biyyaatirra dhimmi mudhii gadi isin cinqee nama kuma 12. Yeroo takka jarraa akkasitti wasli. Afaan takka. Dhiifama waliin. Qoy afaan takka. Afaan takka. Ati wal ga'uu keessa. Hayyee jiddumaanuu sabboona wal galchame. Qoy. Isin wal jala deemtanii warri saayibaa kun wal affeertan malee ta'u deema bakka biraatti wal affeera. Sii kennaa carraa ebaluu wal galchaa hin danda'amu abbaa ofii fedhe galcha abbaa ofii fedhe dhiisan. Sijje. Kanaafi dhaggeeffadhaa. Dhimma biyyaatirra dhimmi mul'ii gadii si yaachisee nama kuma 12 asitti wal ga'uu keessanii baay'ee galatoomaa ulfaadha kabajama rabbi isin haa kabaju ammallee rabbi isinitti haa mi'eessu daabboo amma tokko waan ani isinitti himanama achi qabaan qabne shayni kun yoo fedhe jaartii isaa araarfatu yoo fedhe haa dhiisu dhabatuyyuu akkatti isa rakkise isa boochisa waan dhabeef isa tuffatte namittiin turu yoo jiraattan ani erga waan manguddoo ergadhee biyyarra waan manguddoo erga gigadhee maaloo ammas ani namallee nattillee hin kofalchisina ani naaf hin ta'u. Uummatatu biraan booloo araaramtanii sodaate amma na fakkeenyaaf ani waa takka isinitti hima wallaahi. Yoo ol baasa ishee dhaggeeffadha an akka shangulliititti namanatti taphatanii miti waan ta'eef ol baasa. Isinitti taphataa jiru ani ijoollee kararra kaara bara. Isin yoo beektan normaal ana biratti wallaahi normaal rakkoon qabu anaafis. Ummataafis garuu maaltu jira matoo wanni beekamen jiru amma wal hiikuu keessan kana irra butaadha dubbiini garuu mootu nuti isin bira dhaabbanna waan dandeenyu isin bira dhaabbanna lakki ani ta biraa fuudhutti jira isin wal jaalannee turree wal dhiifnee yoo jettan haala wasaalan karaa qaxxita dirqama warra nu hordofaa jirurra kenne waan ittiin bultii teessanoo ifattan isinii guuru. Yoo mootu sagalee isin hin dhage. Isaan murteeffatan adda hiikuudha karoora keenya gargaarsuudhaan agargaarsiisuudhaan. Qaatan ilaa ani bar murteessee bara ani lamuu laal ani dhiirti waan takka dubbatti ani nama murataadha. Hanga baruu hangan jala booyee yookaan anamma wallaahi dhiifama narraa ta'a osoo dubbuma kiyya kanaa yookaan haasa'uu baattanii waa hundallee osoo dhiiftanii ilaa ani Oromoon ajandaa haasa'uu godhatu malee. Nama waa takka illee hayyee jiru nagarra dhiifaman irraa ta'a waa takka illee ga'ee gabaabsa an xumuree gabaabsatan jira ammoo kan hin dhiisinidha namni rabbii fi guyyaa qiyaamaatitti amantan kan hin dhiisin ani miyyoon tutuni naaf barattootiyaa akkasuma jiin anaafis ta'e nama hundaafis amaanaadha dhiirti biraalleen akka ittillee hin taphan dhiirti biraalleen. Akka ittillee hin taphan akka illee hin haadara akka sababa keessaniinillee jechaanillee tuutanii islaamummaarraa akka hin baan yookiin akka amantaa teessan jabeeffatti namni ilmi namaa kamuutu ni dogongora waan ta'eef rabbiin hireen harka rabbii jirti jaalalti immoo jaalaltinis harka rabbii jirti akka namni tokkollee jechaanis ishillee hin xunne akka obboleettiitti akka obboleessaatitti akka jabeeffatan hadara inuma kabaja islaamummaatiif jecha kabaja obboleettii teessaniitiif jecha bakka guddaa naaf qabaadhaafi anammallee taanaaf bakka guddaan qabaa wallaahi ammallee taanaaf ani na biratti dubartiin na biratti kabaja guddaadha qabdan gafeetu yoo dogongortellee dhaggeeffadhaa na biratti dubartiin kabaja guddaadha qabdi yoo nan gafedhe wanta hayyee jedhellee carraan adda nu baasellee na biratti dubartiin kabaja guddaa qabdi kabaja na ulfina na biratti qabdi haa ta'u waata takkallee akka waa takkallee isin jenne yoo ka dandeessan kan taatan ani wallaahi waa'ee gama jaalalaa tanaanis hedduun akka malee sammuun xiyyeennaa jeeqama jirte
Sembiro kute ummati yesel kedi yel rabera cheje. Ammo wannin amma dawasa kayyette asilen faane sagalatomanu garuu akka abdiinatti hortanii isinin jechuu barbaadeeti akka hamileennatti hortan qofan isinirraa barbaada isinin jechuu barbaadeeti hawaasa koo. Sargi yoomi. Sargi inga asli khiyya wallahi argumaan hawaasinummaan kun diinigeen jijiraanan naman dhibdu waan ta'eef fedhuun obaruu silaa naman godhadhaa haa ta'u gaa waan irratti abdatan beektaa fuul qomaatan hadhaatanii ganduma sana ol seenanii beektaa hundaafuu akka hawaasni khiyya yoo hamilee naannoo. Ulfiin jaalalatee sanii tun akkamitti birri irratti achi rarate beeruma birri barbaadu isin soqaati. Mee bakka duniyaa tana Asli. Akhiriin je amma dhagaa wanta kan dubbadha asli dhiifama. Amma nama biraatti hin dubbadhu like. Ustaas Maamud Bayyaanii fi ammoo akka obboleessi kiyyaanii anaaf obboleessi kiyya. Yoo dubbachuu dandeesse dubbadhu. Yookaan immoo uummata hajjattu kun dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Dhuguma sagalaan duba ciiftu dhugaadha. Wanni ustaas keenya Ustaaz Maamud Bayyaan jee dhugaadha. Sagaltu ala duba ciisa. Maali jennaani akkana zamana ammaan tana jedhu kana keessa dhugaa yoo dubbanne waan inni ustaaza ta'eef barsaa ta'eef yoo isarraa fokkotte malee wanni inni godhe san isarraa hin deemne gaa isarraa fokkotte yookaan immoo tuumaa jetti taate malee wanni inni jaalala faarsaa inni kafalee hangana hin jaamtu dhugaadha gizeen jaalatan nama gowwoomsiti nama maraachiti jaalatuni waa duudha qabdi haa ta'u garuu ammoo yeroo zamana ammaan tana keessatti zamana ustaazas ta'e kabarallee ta'e silkii qabatee washruumaan dhaabbatu dhugaa walitti himne kaanis dawwalee waa meeqa jau waa meeqa zara zamana keessatti jechuun namni waa meeqa ofoon keessatti inni jaalasaa harama haa qabeessa sanii jechuun akkuma rabbi jaalatutti ni sin jaaladhaa jee bee dubbatee micoota maraatuunsaa isaaf gowwoomuunsaa dhamuunsaa waan overteef gowwummaa yoo jechuun akkasuma fakkaate maraatummaa nu fakkaate malee namni kun jaalaaf wareega muddaa qabale dhugaadha. Har'a garuu ammoo osoo yaadin osoo nuti illee mee akkuma hunda wajjinu akkuma fedhe wajjinu gurbaa kana yoo rabbi wal bira fideenii inni kun fayyee gammachuu argannee osoo yaadnu rabbi isaa gammachiisanii du'aa goonu arraan tana adda boo isaanii dhageenye haa ta'u barreeffama inni arraan tana sagaltuu ardu bachiisa jee barreessa keessatti waan hedduu qalbii na tuqe akkaan abiyye bakkaan jiru kana fuudhee dubartii biraa fuudhee wajjin jiraadhuuf nagaa harkadhuuf hadaraa na jala dhaabbadhaa jee akka nama tokkootti ani waan barbaachisu gama kiyyaa waan dandooniin godha namni akka kiyyatti isa bira dhaabbatanii waan inni barbaadu godhuu barbaadanii pliis bira dhaabbannaa isin jaa namni immoo isaa wajjin wal dhiyaatan keessa waan sayyaaddanii fi agartaniif itti fudhuu barbaadan na dubbisaadha inshaallah waan dandoon biraniin dhaabbadhaa gurbaa kana akka inni gama biraatti itti wanni hin jenne akka inni if hin miine dubartii biraa laallee itti haafuunu asumaan dubartoonni biraa warri biyya jirtan warri dhugumaa ustaasa sana qalbii isaa akka fayyitu ustaasni kun akka inni agartanii qalbiin isaa nagaa argattee innillee fayyee jaalamcoota irraa hafee nagaan barumsaa barsiisoo warri barbaadanii please rabbi jeef qabaadhaatii fuudhaanii gammachiisaanii kanuma isiin jaalatoma salaamu alaikum. Ummata yoo gartee asirra dallani ani niin kafra ani kafreewu hay akkaatiin kafarree maa shashalataan si qabna maal si goonoo ani niin kafra yesuusii yaammadha maarree godha hay hayabo faashina addaa gabbee ubara faashina adaayibaa zulmuun laaladhu zulumaatun dukkana nuti keessa jiru laalet hay dantaa waan namni si godhee fi amantii maa walitti hiita islaamummaa fi waan namni si godhee gartee maa walitti hiita walimaadha maali boo neetworkii wali jira neetworkii zulmii teetii dagartee ta'ati waan feete gootee akka feete laaqattee gidee namni dhukkee sirraa kaase ani islaamummaa ta'e sanuu isinii dhiise laki ajaa'iba qabdaawi laaladhu tanaaf laaladhu zulumaat dukkana nuti keessa jiru laalat dukkana nuti keessa jiru laal tanaaf alif laam ra kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa min adh-dhulumaati ila an-nuur ummata kana dukkanarraa gara ifaaddee baasi wanni quraana kana sirra buufneef ummata kana dukkanarraa
ifatti gartee baasuuf dukkana inni keessa jiru dukkana jahaliidha dukkana wallaalummaadha dukkana gartee inni yoo gartee rakkate ومن الناس من يعبد الله على حرف جبر قچرت ور ربي غبرو جر طرف قچرت يو خير نساتو يته اطمئن بها يو اركته مالك اركته زك جي غرتيتا فهو اسلام ما حريفه بقى تاتجا يو مالك ويا اركته يو ركته هي ارتد اسلام ما كيسابا خسر الدنيا والاخره خني الدنيا اخره كسار جي ربي سبحانه وتعالى نفس القران كيس جرا هيكون إذا تني دكنا مو دكنا من ظلمات لا لدو ركو إسا إسلام ما وجوليد يو تبلت مو إسلام ما وجوليد تني دوبه جاهل كنا جرماس خيو ركته إسلام ما وجوليد أورادي إسلام والو غوتين يو تبلت مو إسلام ما كنا غور اللينجو حريف ماتي يعني في دجا وبلي سقاروني يو غرتي بويا كيسا بلينرته حريف ماتي يعني في دجا إذن دوبا قومي أكنا كتاب ربي رافقو قومي يوتو قم تغرتي أفلو كتابا بيخاما بو كتابا نمني بيخو كنا قرأتا وبليسو نمني كتابا بيخو قرآن سا قرأيتي سيغلين تدبورا قرأ قرأي إبادا سا قرأي وان غاري دوبتي ديم إذن قومي إلى أما لالد قرتي مسجد أسجارو ملي صلاة مسجد خيسنجر وتقومي